اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجاة فيالا. سجلينكي يا يوجراتي. اوكي، ونرى دبنو. ان شاء الله مي والسسينا واي سيجلتي هتوتا اونلايني خنا قبات التاني مكانا ماتين كيستو مكا زكي دالاسين ummata keenya gowwoomsuu, ummata keenya nyaachuu irratti warra bobba'aa jirurraa dubbachuuf deema. Kanaaf namni keenya of eeggannoo godhuun barbaachisaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Namni akkanumatti maqaa namaa baafatee maqaa nama gargaaruu baafatanii as gubbaadhaa hanna gaggeessuun hedduu takka waan nama dhagaamaati. Namni keenya hattuu onlaayinii gubbaa teessee haqa namaa nyaachuudhaaf siigaltee halkanii fi guyyaa hojjechaa jirtu tana irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf akkasi waa hedduutu siigaltee onlaayinii kanarratti tahaa jira. Nama hedduututu maqaa zakkii daalaas baafatanii onlaayinii kanarraa ani siigaltee zakkiidha. Keessaan na dubbisaa ispoonsaraan isinii godhaa. Maallaqa natti ergaa siigaltee namni keenya kun nyaadhamuun hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf obboleeyyan kiyya zakkiin kan miskiinaa akkuma guutuu biyyaattuu gama diin islaam nama gargaaraa jiru malee nama maallaqa namaa nyaachuudhaaf of qopheessee miti nama gargaaruu abbaa hiyyeessaati. Kanaaf zakkiidha jettanii maallaqa keessan cal jettanii maallaqa erguun gaarii miti. Wanni siigaltee amma ol seeneefis haaluma akkanaa kana dhageetti dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf hedduu nama gaddisiisa. Namni keenya akkanuma jarjaraan zakkiidha, ani zakkiidha keessaan na qunnami, ispoonsaraan si godha, Ameerikaan si geessa, maallaqa hanqana ergi. Hattuu onlaayinii kana ofirraa eeguun barbaachisaadha. Hattuu siigaltee abbaan qabeenyaa namni Oromoo zakkiin nama miskiina gargaaruudhaaf dhaabbatee nama miskiina gargaaraa jiru, nama harka qalleeyyii gargaaraa jiru. Namni miskiina gargaaru kun akka miskiina gargaarreef miskiina dura dhaabbachuudhaaf shiraa jecha siigaltee maqaa zakkii baafatanii hanna gaggeessaa jiran jechuudha. Warra hanna gaggeessaa jiru kana feesbuukii fi tiiktook irrattis ummata kana siigaltee saaxiluun barbaachisaadha. Kanaaf obboleeyyan kanarratti haa hojjennu. Akkasii olsa seenaamee olsa seenaa akka nagaamee seenaa. Beekni sooshaal miidiyaan kun baasumaatu dhufee tanama keenyaa tunfaan baasa. Namni siigaltee maqaa namaa baafatee maqaa namaa piroofaayilii irra godhatee footoo siigaltee namaa fuudhanii piroofaayilii irra godhatanii ani siigaltee zakkiidha na gargaaraa, ani zakkiidha na qunnamaa, waan akkanaatiin isinii godha, ispoonsaraan isiniif godha, maallaqa hanqana ergaa ka isiniin jiru siigaltee zakkii miti hattuudha. Hattuu onlaayinii tana ofirraa hubachuun gaariidha. Yeroo garagaraatti irraa dubbannee turre dhugaa dubbachuudhaaf. Zakkiin yeroo namaa wajji kontaakti godhee namaa wajji haasa'uu hin qabu. Kanaaf jarjarree siigaltee maallaqa keenya erginee. Assalamu alaikum Chala. Wa alaikum salam. Nagaa. Nagaa fayyaa Chala keenya. Fayya wallahi alhamdulillah. Nagee wallahi Chala kam isin. Wallahi fayya. Mucoon dhufu jirti dhaabame. Ta maallaqa amma irraa nyaatan. Mucoon reefu dhageessisan sagalee isii. Mee amma asirratti
Unoo dhufu jiran lamaanuu ijoolleen. Bar waan ajaa'ibaati namni keenya kun maa jarjaraan jaabaran osoo waa Ani hin addaan hin beeku. baafanne. Ammas bar nambara siin kannineef. Miseenjerumaa waan cufa godheem gurbaan. Ani maaliin jee sagalee zakkiin hin beekan sagalee natti ergin jee bar miseenjeraan eetti amucayyoo feesbuuk siituun qabu. Diidii tana ol naqi. Innaa akkasitti zakkiidha jaanii amma duraas tiktok tokko gubbatti caalaa. Ifisa kana gara galchanii akkana nu godhee jaanii itti ol seenee ijoollee san karadheetiin itti bu'ee jechuudha. Karadhee jala wanna jee footoo irraa kaasan gurbaa laayif irraa illee gabbuute ijoolleen san. Diidii inkwaan basalaan maqaash diidii. Haala keenya saada thank you. Fooloo godhi muciyyoo tanaas fooloo ol godhaa Ijipti jirti. Muciyyoo reefuu san Itoophiyaa jirti. Maallaqa nyaadamte Itoophiyaa jirti. Tun immoo Ijipti jirti. Diidii jaanii. Sadeen kanaatu wanna jaabeeti amma. Ani haagizi haasoo silaa zakkiidhaa saadaa zakkii ni beektaa jettee nama reettanii nimaaf mokkam. Dhugaa akkas. Amma nyaadamte amma na dawwalan bar. Waan ajaa'ibaati. Bar dubbii tana dhiyoo tana laayifii tana Abdulaziz nagarsiisin jaa caalaa. Okay. Diidii taaptaap binnaargi tinnish. እሺ هيا حبيبي No takitti fidi. فكتيش فول وانت نقبو ترى نقبو مي جلا يجراتي عاركم هاتو انا ما Anumaa dhufe. هاتو انا ما Caalaa hidhii maqaa faamiliin teenyaas jala ni guutti. Nu dandeenya. Abshira. هاتو انا ما قدين نقبتي هاتو انا ما Waan ajaa'ibaati. Ol galchi anumaa kana yookaan mooditara وانا جائباتي وانا جائباتي والله وان أصوتها وتي برجع متانا ركوب يعني رفن دبي والله أما قلت أنت Waalaikum salaam. Anumaa akkam nagaa. Tayyee. Anumaa baga nagaan eedan. Baga nagaan dhufte welcome. har'a bakka biraa jirra. Wandimee beet noo zaaree. Yooyyaa baga nagaan dhufte. Wal bara dhufu. Shaqeetii mana keenya. Ayyee seenaa Yaa seenaa. anumaa takkiitti akkanatti ol godhanii meerra. Salaam. أي الروا ومتانا يعني Takkiitti ol والله deebisan wallaahi. Baga dhiqan saabuna baadiyyaati muka magaalaatiin dhiqan. أبو ساعتي إنتي Yaa abootaay guddaa jirra taa'ee bu'aa. تاع دبيرة Miidiyaan kun akkanuma qabaa Kana mana keenya siyaatu naammoo kara dhugaa deemnaa dhagee kaanu baakubba. Anuma bari'oo ati aartee isa qofalchiisa. Dhaala nurra ilaalin nuti akkanuma nama lakkafnaayi. Abshira ati fufa waa wara Mallaqa fufa. irraa nyaatan aboo. Har'a dubbiin naa taatee bara. أبو مال سيتا استغفر الله العظيم مال سيتا سلا Os maal taate ati maal taate Eh? maal taate didinoo maal taate ni arrabsanii. بسم الله أنا من تقول من نجي وأنا من بيقف ميديا Yaa أنا nama سنبيقو kana serious godhatee fudhate yaa rabbii. Yoo rabbii. Aboota kitti maallaqa irraa fudhatanii irraa nyaatanii siin jenne Irraa nyaatanis kaamarrii wallaahi. maaluma taate Maallaqa irraa nyaatanii? ee Eenyu irraa nyaate hoo boyaaboo? warni yoo ma fahmaysid waxba ma fahmaysid haaye U sheegno. maallaqa irraa nyaatanii lacag baa laga cunay La'aagti sidee la ku'uu na yadde? iskaameraatu irraa nyaate zakkii quduraa baanan san zakkii ja'aniiti maqaa zakkiitiin warra naggadu Astaghfirullahi alazim ana zakkiidha jeetti miseenjaraan itti dhufeeti siin gargaaraa jeenboo Hayyee. amma siin gargaara gisee jee egaa hayyee jetteetu maka geelishkaan teenyas maya akkaawuntii kee ergi akkaawuntii kee ergi sii ergi amma akkaawuntii ergi Rishime. wanti wambaara gacan jette akka maataa ture Caalaa dhufee tattaa. Akkaawuntiitti ergite? على كل حال أكاونتي تيرجيتي لمبرا سيتي ستي إرجيتي أما سلا أفهم بنتي اسم بأكاونتي بانكي تو سر الدولة أو أكاونتي بانكي ليتيت ما فلتكا
بانكي Mhm. إمبيكو إثيوبيا سن المهم Aye. نتاجي زيني فرد نجت يوصو إن فرتيني مال جين نما سر بالبلا نما سر بالبلوسن سلكي جلا خاسيتي واسين جعل لا لي Wai مسفرتي Abdulaziz إساس akka ta'u مسفرتي dhagee alaal. Anas miseenjeraanis kaamarina saamee way rabbiiqi. ولا خنافو ميديا خنا قبا هدود أخوتها والبها تكتك سينا أخوتها كتبتناتي إننا أكستي فرتي قوتي جانينغا نما إرد ولي أما Aye. خسا خنا أجندا سا خنا الراباتيتي أما أمتا براتي إرد ولي Mhm. وأنا ما إني جيني ومني نسي الرد أولا وقول رد أولا نوتي قما زكي بانساني إساتي مالني سيسيني Amma جرا maal هما didi eega dhufnee wanna jenne silaa dhuftee maqaa mata miseenjera saniitis gadimtee waan isaan san jaansanii sitti ergitee amma miseenjera kiyyatti ergitee nuti caala fuunee erginee jechuu sagalee zakiiti sagalee jaraatti adda baasne akkasuma caala ummata kanallee نتي asirratti beekan namni beekee firraa eega'u. هذا ما بليز نرتي ارجتي جرتي دبي كان ما دافتي اكستي سلكي خاني بوتي خاني ارجع Isfaayi taallechi gini qoyyechi. Aye. Nae كستي كستي أيه. درهمكما افر مالك ايتوبيا تتميك اجي جتي غافتي قرشكم دبتك كافي قمشكم دبتور كم دبتك كافي Jammer دبتور bakka kanatti dhageessee afaaniin baadidi. Inni ka jiru Ameerikaa. Maalleen adda haasawaitu maallaqa isaati jedhan. درهما Jiraamni درهما maallaqa Arabaatiin isin dila kan akkami ilaal wanta kamee jiru wanta Duuba maatitu isa namicha USA jiru. Namicha USA jiru. Warri Suudii isaanitti erga achiisitti ergaani harkan qabu. Bayyaadha. سبحانك الرحمن Ay, laal ni dhaga'ama mi? didi maaltu laal amma didi maaltu jira ni beekta amma warroottan Ameerikaa jirus haa ta'u warroottan Awurooppaa kana keessa jiru haa ta'u shigalu jira maallaqa karaan اكس si اكس birgee اكس اكس بلاكي انا نقي اتون مينوت اكس اكس hawaalaan si ergan akkasii miti namni kun gisee hawaalaan siif حوالا erge maallaqni kun gisee hawaalaan siif ergame maallaqa حوالا diraamaa متي بر اكاونتي بانكي خليتي بر بابا خي اكاونتي بانكي خليتي في يفهم ayya akkaawuntii baankii yoo kan ta'eef isaan maallaqa kana dura galchanii TV deebi'anii irraa fudhatan moo maallaquma siit irraa fudhatan. مالك خيتي تلا لما درهم نخم جزء إثيوبيا إكسشينج تي قرشكم دبتك كافي قرش دبتور بنا جانين خنافو مالك خنا خرج ما خينيا خنا حو سي حولوا داف مالك هنك أنا برباتي ساجاني مسفرتي جوتوك أبدا أوكي ميكا دبجا دبتور با كوما تكا أوسما أكجتو كوم صدوم كوج أما في يلا ayya kum soddom irraa nyaatanii. كوم صدوم وني تكا سنجرو زم تيج Zuma kum بح soddom maallaqa. مالكا نما إثيوبيا جروب حبيبي ما كاتي Qoy يا wayi si صوتا gaafa didi isiin maaliin ergiteef maallaqa sana. يلا ويدي إسي غافنغا أنو أكما إسين كونفيوز تاتني تيران لين أكسي جرا بيتا ما Laal كان amma نقول maaltu Akkasii Dhufu bichaan qabdi, dhaabara dhufu akkasii. Isaan maallaqa sana قول ergiteefsi. نرد ee ولي qaba درتي laal amma dubbii tanii wadda baafanne karaa likkii gisee goonee ilaallu dubbiin tun akkami ni beektaa. Uummanni akka kanneen warroonni kanaa kuni warroonni miseenjeraan si dhufu yookaan akkanumatti nagarree wanta si godhu kuni bakka hunda jira si galu jira. Qoy anummaa kiyya dhaggeeffadhu. Armaayyee dhaggeeffadhu. شير نرد شير Na jala نرد jirtu قولي جتشو جرتي شير na biraa أوكي أنا dhuftu haa. شير قولي Islaamii anarra galtu qisee ni jeenka. أوكي أنا شير قولي إرام فني برجع شير سلا رجولو كنا Dhagee anummaa wayinaa deebisimee. Isiin nambara isii ergeefimi akkasii bara. Akkaawuntii siit ergiteef. Okay, isaan duba akkaawuntii isaanii haa isin itti ergiteef sammee nutti haa ergitu haa. Egaa bara ammaan tana lama maaltu jira ni beektaa giseen akkaawuntii takka maallaqa yookiin akkaawuntii keessii kanneen namni sanis akkaawuntii nama sanii irratti an tiraansfer godhaaf himi. Tiraansfer giseen inni akkaawuntii nama sanii irra godhee maal miseejii fi maal maqaa nama saniitti hojjiraaf silkii irratti.
because isin akka jettutti miseenjara qofaa wajjaa soine itti ijoolleedha. Santuna ta'ini bara miseenjaraan akkamitti isin akka maallaqa yogguu isaan ergitu haa laazima akkaawunti isaanii nambar isaanii maqaa isaanii gabbaasaami. Dirqama san akkami irratti akka amma seergita malee messengeraan maallaqa ergamu hin dhageenye gaa. no jechuun beektaa wanti takka ifa ta'uu qaba. Dhugaa. Ammallee sababiin siigaltee irratti ergiteef amma waan kana torbaan kutees irraa hin dubbachaa ture. Nama hedduun nyaadhame ijoolleen Oldaki kun siigaltee dhuftee ilaalisiinu tana takkitti 3D ta'etu ta'e. Mee caalaa dhagee wayii siimaa caalaa keenya nuti mute godhannaa ati seeraan gaafadhume. ayyee Haya. Asada, ayyee assalamualaikum. waalaikum salaam. Salaam warahmatullahi Baga wabarakatuh. nagaan. Takkitti beekana kan dhuftee. Mee gaafadhu Ayyee caalaa. mee akkaataa siigaltee maallaqaa itti si ergisiisan maqaa zakkii daalaasiin ifa nu godhi beektaa. Wanni kun deddeebi'ee jira nama hedduurraa maallaqa nyaatanii ijoolluma siigaltee zakkii wajjin warra biyyaatu warra Suudi Arabiyaa jiru maallaqa dhiyootan irraa nyaatanii jiranii hattuun onlaayinii jechuudha. Mee kanaaf atiis maaltu si mudate wanna kana siigaltee irratti dalaguudhaaf ifa nu godhi mee akkaawuntii itti ergite yoo jiraates akkaawuntii saniillee natti ergi mee addaan nu baasu Akwanti sifin erga galatoometti caalaa kan ayyeetu kaane fooloo natti erge fooloo deebisee fi wal baranne wajji haasoyne ati nama Dubaay deemuuf yaada qabu biyyarraa ba'uuf yaada qabu hinaan jee yoo rabbi jee ba'uu xiyya waan oolamuun jeen inna biyyarraa ba'uu xeetirra yoo ummata isee biyyatti dalagattee hoyi jee ayyee akka inni dalagadhaa na gargaartaa hin jeen anaa dhaabbaan qabu hiyyeessaa eessin gargaara rakkoon qabu jee kafaltii maallaqatti si diinaara maallayni kuni kafaltiin maallaqa sanatti itti jijjiiramee fudhattu maallaqa ni qabdaa'ii je hangam takkaa yennaan maallaqni hanguma muraasa takkaa nan je hayyee marabbaa hin jeen gisee na ergitu na dubbisin je kan maallaqa natti amma kalee jechuun na barreesse takkitti akkaantii keetii fi maqaa keetii fi lambara kee na ergii je itti erge zakkitti jechuu giseen itti erge amma ganamaan tanarra haa ture arra na dawwale sagalee na qabe takkitti je kun ammaan riba irraa ka'ee maallaqa siina ku jira waan isaan warri lambara kee kannuuf si gaafate seeraan godhi guutii fi maallaqa kee fudhadhu gisee fudhatte burgaatilleen itti dalaydee tabii gargaartu ta'uu qabdaa nan jee abdiin sirraa qaba. Amshira hayyee zakkii kanyaatummaan na erginaan sanarra dhiisin jee rabbii wajjin hin godha. Hayyee maallaqa gisee fudhatte achumaan nafin natti dawwalii jee marabbaa hin jee. Ka'ee maallaqa ergi numa jaa maallaqa numaan erge. Maallayni son ergu qarshii 30 dhaqee. Daqiiqa 20 booda daqiiqa 10 booda nu eegi numa jaa maallaqa gisee itti erge 30 ta'e jechi naan zoorte. Bakka shakkii takkaan na keessa dhufe amma booda maallaqa macarrashaa kun maallayni kee amma tiraansaarti siitaa qarshii 18 amma erge kwaantiiti ammas. Kana booda obboo hin jeenan maallaqa hin qabu silaan qabaadde inni nu naa ergi jeeni kaayisa duran dhaabbadhu. Kanaafuu maallaqa sanirraa yoo dandeessa muradhaati maallaqa hanga naafe naa erga. Lakkii naan jee obboleettiitii maallaqa kanarraa muroomuun ta'u maallayni kuni. Maallaqa ammallee feetu bakka feetee fidi maallaqa san nutti ergi maallaqa tiraansaarti sii goona. Obboleessa kiyyaafillee ergina abbaa maallaqa isiniif ergisanii deebisaan jeen maallaqa kiyyoo akkami jennaan maallayni keessa jiransiif deebuullee ta'uu riseedee muramtee maarree muramte hin ta'uu dhaabbisa waan kanaati. Amma kanaan sagalee isaa qabe jechuu miseenjiraan zakkiidhaaf qabeef yaa obboleessa kiyyaa zakkii. Arras laa waa qabaadhee jecha ati naan jette ati si amanee maallaqa kana amantii siraa qabaadheetiin uummata kanatti ergi silkii kiyya kannitee fi maaliif akkana nu gootaa jennaan amantiin irraan qabduu obboleettiitii aan akkanaan si godhaayii maallaqa gisee fudhatte seeraan ati waan isaan sin jaan hunda guutiif na dubbisinaan jee ganama jechuu amma wujuttiin jiraanaan jee ganama boru wajji haasoyinaa zaabooda jee sagalee naa qabe. Naafu ammallee uummanni kun ammallee na dawwalaniiti uummanni inni telefoona kiyya kanneef jechuu. Maallaqa hanga siin jette kana hin ergituu fari'a. Kanaan jaan ta'an. Maallaqa hin qabuun jeen deebisaaf isaaf maallaqa isaati. Hayyee zakkiifis maallayni deebuu keetilleen siin deebi'u
زكي داف دول لي من جان ديما دول في جيتن تليفونك تشوف أما ما تقدروا waan ajaa'ibaatiin beeyta akkuma risiitii hunda warra tolfatee jira kana harka jiru risiitiin sii galtee akka zakkiin maallaqa ergee fi risiitii feekaa dalaganiititi waa hedduu dalagu jirani. Kanaaf mee nambara sii galtee warra saniitiif yoo qabaatte سيفين أرك natti ergi. نجرا مال سيفين أرك Maal? لمبرا أكوانتي ساني هند سيفين أرك Natti. Meseenjara isaatiin ergiif مسنجرة سانكا بقاش على siifi macaalaan أيه Siifin waa yee. isaan inboxii walii ergaa. Kana aguuta ke gaafadhuun akkaawuntii shan gubbaa maqaan Amara jireenyu jaa. ajaa'iba wallaahi wallaahi مقامو amara ajaa'iba. دانيال جبرس مرة جاسا Haayawii. دانيال مقام Amma beeyta laal Turaabni takkitti teenya akkaantaa tokko malee hin taatu sii galtee hattuu qunnamte hattuu sii nyaattee araanaa garuu bilisaada garuu sii turaabni galtee maaliif warra hattuu kana saaxiluu Sorry, qabnaan sorry, jala takkitti. إيه Amma ati kanaa miti nagarree waan biraa maallaqni kun amma lammata yoo wanta ka'eetu ta'e isaan warroonni waan kana naannessu dirjitii mataa isaanii qaban si galee. Waan kana kasasamuun isaa ta'uu alumaa waan kana kasasamuun ta'uu waan kana dirjitii sanii قال تعالى ما دي بيتا مالك خلينا waan ندي kana فراتي waan جيت kana متى waan kana متى waan تيلت kana دولة waan kana kasasuu dandeessu karaa lamaa jira. akkamii Karaa fi lameen akkam. karaa lameen jiru na dhageeffadhu. Takka akkaawuntii nama sanii lama maallaqa akkaawuntii sanirratti tiraansfar goote wajji darasanii yoo sanii wajji kasasuu ni dandeessaa nama sana. نجرا مالك واني انت قد عندنا نجرا أنا مع خلاص akkasitti kasasuu ni dandeessa. Poolis xaabiyaa dhaqxee san booda ni kasasta. San booda baankii dhaqanii maqaa nama saniitii fi ganda bakka jiraatu waan hunda achirratti ni baasan. خلاص قبر Yes, إزجابير akkasii في baasuu قبر ni danda'u مريم dhuga. قبر إزجابير في قبر Maal مريم دي ثانية أرتو كمان نو 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 guyyaa na dhageeffadha guyyaa takka maaltu waan kana na mudate ni beektaa? Xiyyaa takkaatiitu filima akka mamcoo na jettuu kana yaadu ture. Addis Ababatti maal naan jee maallaqa akkaawuntii kanarra naa naqii naan jee. Okay jetiin akkaawuntii sanarra naqee fi san booda sa'aa silaa itti qaaxaroo walii qabnu sanitti qaaxaroo san wanna godhuu fedhinne sii galee jiraa. Ani sa'aa sanitti maallaqa akkamiin godhe ni baankii seeneetu maani maallaqaan isaaf erge sani qilleensa irratti hin qabeen sii galee jiraa. Rasiidiin hin qaba. Hayyee. Galee garuu maallaqni san sa'aa qaba sa'aa isaan sa'aa akkanaatti feetaa isin daan sa'aa sanitti ati isaaf rasiidii ergita sii galu jira isaas akkasi amanu jechuudha. Maallaqni akkaawuntii isaarra seenu san booda ani uummata ni baankiiti maalin jeen akkana akkana nama kanarraa dhimmaan qaba dirqama maallaqa kana naanneetu malee jaa nama kana deebi'ee waan arguu hin dandeenye jecha ani maallaqa isaaf ergee rasiidii isaaf erguun fedheen jeen garuu maallaqni akka qilleensa gubbaa taa'uun fedheen jeen san booda mucaan sanii haaya naan jettee maallaqa darsanii murtee naa kan darsanii isaaf hin ergeen. Eessa jirta naan jee bakka kanaatiin jiraan jeen darsanii gizee nan erguuf san booda silkiin irra cufate beetee ittiin dawwalee ittiin dhaqe waan kiyyarraa fuudheet maani maallaqaan silaa isaaf ergisan karaa kiyya deebisadheet maan adda baanee jechuudha. Amma haala hedduu jira tokko keessa nama godhuu ka dandeessu. Dhugaadha. Wallahi wanni kun hedduu nama gaddisiisa beektaa. Nama hedduun nyaadame ani nama hedduun dhaga'e. Kanaaf si galtee akkaawuntii sanii atis itti deemi. Anaafis akkaawuntii naa ergi. Kanaaf namoota akkanatti nama nyaatu kana Achi ilaal saaxiluu ganama hidhuu seeraaf si akkam galtee gootan dhiyeessuu ganama akkam gootan ni beektaa isniin amii Barus maallaqa akkaawuntii sanitti ergite takka ji maqaa akkaawuntii sanii gizee ati ergitu miseejii sii seenuu jira silkii keetii irratti miseejii takka illee dileet hin godhin sii galu jira. نقول تكا نقول نجرا San booda ganama poolis xaabiyaa dhaqxeen akkan akkaawuntii sana Mee takkitti. مدير قبا كان مو القل شامي تك تك خطبت جدا Okay, takkitti mee وين gaafiin qaba. Ni dhaga'amaami? وين تكا Ati eessa jiraatta silaa jireenyaan? دردان جرا Fayyaada waan bareeda. Kanaaf si galtee akkaawuntii sanii fi wanta anatti is ergee atis jala deemi.
maqaballeessi obboleessa keenya irratti deemaa jiru. Gama siigaltee bulchiinsa diree dhaabaatiinis akka itti deemamu Eeggisiitti godhamuu siigaltee qaba. anis haala ni mijeessa. Namni kun saaxilamuu qaba. Nama keenya beektaa osuma itti himnuun nyaadhama. Nama kana caaluma jaanii zakkiin mee Ameerikaa jira. Namni Ameerikaa jiru maallaqa siigaltee qaama biraatii wajjin maallaqa maalitti godha obboleessa? Waa hedduu addaan baafachuun barbaachisaadha beeka. Akkanumatti amma Akii. tokkos dhiyoo tana ispoonsaraan sii godha jee Ameerikaa tana ispoonsarrilleen hin jiru. Hin jiru. Waliinaas aboo wanni kun siigaltee dogongora zakkii miti akkanaa hattuu onlaayiniitu waan kana godhaa jira. Waan kana irraa of qusadhaa jeetiin feesbuuk irratti illee maxxansee tiiktook irratti illee maxxansee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf miiseenjara yoo fudhatte 54,000 ha zakkiiti. Siigaltee zakkii miiseejii irratti ergaa ooli irratti dawwalaa ooli si jalaan kaasu. Hin kaasu si jalaa si wajjinuu kontaaktii hin godhu jechuudha. Kanaaf amma nama sandaqeetiin ati hattuudhaa jeeni footoo isaa kan maxxanfatee jiru waan jiru beektaa dargaggoonni Oromoo kan hojii hin qabne keessaan naqunnamaa jira hojiin isin godha feesbuuk irratti. Dhaqeetiin hattuudhaa ati siigaltee zakkii miti hattuudha jeeni ana bilook na godhee na hulchiisa gurbaan. Kanaaf namoota akkanaa kana siigaltee adabamuu qabaa adabsiisuu qabna beektaa hattoota akkanaa garuu namni keenyaas jarjaruun gaarii miti. Tan obboleeyyan kiyya akkasiitti itti fufa. Guyyaa takka. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani tana dibde xiqqoo. Waan biraallee miti. Maali? Ifa guddaa ishee deemu. Waa ishee yoostii makubwa. Na dhageessani. Eessa dhaga'u jira? Maallaqni ka fudhatan kun maallaqa biraa naqan malee fudhatuun ta'u. Akkuma si dibde nu dibde. I don't know. Kuma takkatti santu na dhiben. Akkuma si dibde nu dibde. Hattuun wayi maallaqa kan nu deeman nisa hattuuf deemaa bara maallaquma san irraa baasuu deema. Waan kana bitannaa. Waan kana bitannaa waan je'ee yoo bakka takka si baallamee si hatuullee ni ta'a. Caala ammas waan takka maaltu jiroo naan jette. Namoota keenya waa hedduu isaaniif hin galinii jira. Warroottan biyya jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma mucaan zakkii haa jennu kana mucaan zakkiin kun nama hedduu gargaaraa haa jennu. Akkasii miti. Mucaan zakkiin kun kan itti nama gargaaruu danda'u mucaa kanaa wajji dura ani hariiroon hin qaba. Mucaan kun ani na beeka. Yookaan namoonni dhimmi mucaa kanaa wajji wal nagarsiisee aboo kana akkana rakkoo kana keessa jiraa jee anaa wajji mucaa sanii wajji kana barsiisanii jira hin jiru bara. Hin jiru. Hoon jee feesbuuka gubbarratti namoonni takka yookaan Fu'aad Dirree jee banatee dhufe ani dirqama mucaan kuni Fu'aad Aslii san ta'uu qabaa jee yooniin dhimma kiyya kana keessa jiru isaa wajji kan hin haasawte anaa kalata qabu nama sani. Si qaba akkasi. Si qaba. Yaa maybe maali ni beektaa namni keenya maybe shimbirroo malaayikata rabbiin na darbee na fide maybe waan ja'an tokko jira rabbiin naa kabalee maaliif seetaa maqaan isaa kun top waan ta'eef jecha waan beekameef jecha maybe waan akkanaa kana rabbumaan naa fide jechuurraahi ni nyaadhaatis ni nyaadhamaanis ni jira beektaa waan akkanaatiin nama qunnamaa isii qofaa miti. Waan akkanaa kana ofirraa eeguudha. Namni meeqa respoonsara Kanadaa banamee ja'aniin maallaqa nama nyaatan. Ameerikaan respoonsara ja'anii nama nyaatan bakka hundatti. Awoo Didi ati kana jette. Ati kana jette ani Hedduu guyyaa takka takka. konfiis nama godhan wallaahi. Feesbuuka maqaa adii maqumaan hin beeku qabu. Footoon isaa irra hin jirre garuu maqaan isaa maqumaan hin beeku. Banatee aboo akkana saayiba kee obboleessa kee akkana nama diree mana hidhaa akkanaa jira. Dirqama maallaqa xabaqaa barbaadna. Maallaqa xabaqaa ammana erguun dandeessaa lolaan maniidhaa jira. Nama naan jeen beeku. Awwa maal godhee gadee akka rabbar nama akka malee godhee maniidhaa jira. Kanaafuu obboleessa kiyya naa katabaa jeeti nutti hime. Shuuf. Saniin jeen saayiba kiyya badii isaa tutti balleessisan fixee abootii nagayeetti jeeti maaliin nagayaan qochiise. San booda tigistii gizeen heddummeessu bulookiin isa shanneen. Maaliif waliin olaayina ture jira?
Online ta'uu beekuu qabdaati. Yes, akkas. Kanaafuu namni keenya waan kanarraa if qusachuu danda'uu qaba. Abbaa fedhe maan taane. Ummaateetii faras magaalaa dhaabbachuu jira. Noolii dhabdee maallaqa ergii osoo hin jaan dandeessitee bakka ummaatee jirtu san miilaan dhaqi ilaali. Akka akiid beekama. Malee wannoonni kana intarneetaa zakkii maarree jinni jaan kun ta'uu hin qabu. Namoonni kun maaliif akkaawuntiilee adda addaa qaban biizinesa Maqaa namaallee maqaa balleessan wallaahi. biizinesa hedduu eegalee jira. Namni Itoophiyaadhaa tola gootuufis duraan baatu sharrii gootuufillee duraan baatu namni Itoophiyaa sanuma. Ammas namni waan akkanaa godhees kabbatee fi Salamooni kunoo warri isii nyaatees kabbatee fi Salamooni. Haasasi. Kabbatee fi Salamoon. Amaarri kun. Isiin laal ammaaraajii biraa takka hin qabdu. Ammaaraajiin isiin qabdu boru ganama sa'a saditti maallaqa akkaawuntii tiraansfer itti goote san miseejii isaatii fi nindi baankii isaa meeqattis akka ta'e. Itoophiyaan ammas maal namaa godhu. Waan isii godhanii jira ammas ishee. Laki ada itu waan san gizee dheeyte mangistiin poolisoonni qaxxaarraan maallaqni san sa'a sanatti tiraansfer ta'e immoo akkaawuntiin san eessatti akka baname magaalaa tam keessa akka jiru san booda akkaawuntuma saniitu lagizeedhaaf dhaabbata sii galu jira. Yoo nasiiba taate malee waan dandeessu amma eega turte. Laa amma maallaqni kun dhaggeeffatu har'aa ganama bakka akkasuma akkas ta'u. Amma biqiltuu gizee chaansiin isii qabni beektaa chaansii biraa takka hin qabdu. San booda gizee maallaqni nama sanii ni cufama sii galu jira warri baankiidhaa namoota hin tattaane wanjala addaa godhu lagizee maallaqa isaan akka ati tiraansfer godhuus hin dandeenye ittillee naquu hin dandeenye si godhan sii galee. San booda abbaan akkaawuntii sanii dirqama baankii dhaquu hin oolamu gizee baankii dhaqee rakkoon kee akkan akkanaati achittuu godhu jala oolaa jechuudha. Obsaa keenya tokko amma dheenga dalaan akkas gooteeti 26 ganama hoggaa dhaqu isniinuma akkanaati deebuun ta'u janiin. Dubbuma akkasii tana la. Mucaa wanjala naqu jira wallaahi billahi mucaa addunyaa qofaan qaba. Takkitti Wayyan. akkaawuntii natti ergi wanni beekamu qabu dhimma kana sii galtee zakkii miti hattoota. Akka sii galtee zakkiittis zakkiin Ameerikaan jiru yeroo ammaan tana. Kanaaf akkaawuntii sawiyyoo ergitee akka jala deemamu ni godhama inshaallah. Akka namni saniin qabamu ni godhama. Alamuu margaa sii galtee ni baasa waan kana inshaallah. Komishinarri. Allah rabbi abaasu. Kanaaf namni keenya sii galtee dogongoruu hin qabda. Wallaahi hedduu nama dhagaama. Hedduu nama dhagaama. Gizee nama kaasa rabbiin kaaseetu man nama dhabaadesse. Kanaaf sii galtee waan bareeda beektaa ati as gubbaa dhufuun nama keenya hedduu baraaruudhaaf gaariidha. Ani torbaan kutees hedduun irraa dubbachaa ture. Nama ispoonsara Ameerikaa jedhee Ameerikaa sii galtee Tirampuu nama keenya warruma silaa giriin kaardii fi sittisiina qabuu darbuudhaaf halkanii guyyaa irra hojjechaa jiru kana ispoonsara Ameerikaatii godhaa zakkee kana naan jee keessaana dubbisi jechaanii namni keenya akkanuma jarjareetuma sii galtee maallaqa erguu deemu kani keessaan dhufee na dubbisee wanni kun dogongoraa zakkii miti hin nyaadamin jeeni akkasi dhiisees ni jira jechuudha. Kanaaf odeeffannoo tana waliif sheer godhuun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf TikTok kanarra dhuftee akka jiru zakkii daalaas jaa footoo feesbuukii isaa jalaa fuudhanii hedduu jira TikTok irra. Facebook irraas aadaa miti hedduu jira ammoo zakkiin dhugaa kan sii galtee Flora friendii 56 qabu kasaati. Sii galtee innis jalaa hun dubbatu yeroo sii galtee nama hojii dubbatu illee qabu. Amma duroo dhageessan yeroo gargaarsaa akkanuma laaleetumaan nama sii galtee gargaaramuu barbaadu akkasittiin gargaara jee malee hin fayyadamuu jee Facebookis. Kanaaf akkasitti hubachuu barbaachisa. Nama keenya sii galtee amma takkittiin taate inshaallah waan sirratti kana ammoo jala deemnee baasuun hedduu barbaachisaadha nama keenya kabiraatiif sii galtee akka baraaramaniif. Kanaaf hedduu nama dhagaama gaabboleesso akka malee nama dhagaama.
gocha ammaas fakkeenyaaf namni keenya kun ani wanni na dhibu beektaa ummanni biraa sooshaal miidiyaa kana nama isaaniitiin fayyadan nama isaanii faa barnoota barsiisan iskoolaarshipii garaagaraa akka namni sii galtee wal gargaaru godhan ammoo namni keenya kunoo nama gargaarus maqaa balleessuu irratti akka inni deebi'ee ganaa miskiinan gargaarre godhuu irratti warra bobba'aa jiru kana saaxiluu qabna obboleeyyan kiyya akkasii fayyaadaa galatooma. Isaan ergiif isaan ergiif biizii ta'eetiin isin irraa achi deeme dhaggeeffachuutti hin jira. Isaan ergiif natti ergi Ayo sifin erga cala. natti ergi akkasii zakkiin nama gargaaru malee nama qabeenya namaa waan Taafte nama keessa rabbi barakaa siyaa kaa'uti akka keetillee qaboo rabbi siyaa godhu. rabbi habaasu kun Ganama akkuma siin keessa godhi ganama subii qayituma qarxisaa dhaqiini akkana dhimma akkanaatiin na qabate amma sanboota bari dhimma san. isaanu biyyan jiranii bara anummaa mee isaanu biyyan jiranii yoomma kana deemtee kana gootee maal goote ni qabaman jarri kun. Jarri san Amma barsiimeetiin jira. watii baasuun siin oolamu. Eh? Mangisti daawaa Itoophiyaa kana didee ganaa maamalkachaa fi maarree katabtus maallaqa. Moo akkam ta'uu qabdi? Anna dhibee kitaaba Itoophiyaa kana. La No, amma maaltu jira? maallaqa maalti godhan? Kitaaba Itoophiyaa maaltu jira ni beektaa? Kitaabni Itoophiyaa dhugaa keetti kan qarshiin qabaannillee dubbisaa lafaa kaatu. Eh? Kitaaba Itoophiyaa kan qarshiin qabaanne dubbisaa lafaan kaatu dhageeffadhaa. Bartanaan jaaba. Qarshii dubbiin isaa akkaataan itti lafaa kaatu. Arra waan dubbadde wallaan basaa. Talee onnallee arra dubbadde. Iddoon tun ganama subii akkana jennee tasfaajii mursiisuun ta'in poolis xaabiyaa dhayxeetuma dhimma akkanaa Miseejii dhimma wanna akkanaa jaafarga irra guddiisa moo mucaa keenya kanaaf ergiif takkitti? dhimma jiru akkanaa jettee san booda poolis xaabiyaan warra baankii ni gaafatan sii galee Eh. akkaawuntii kana maqaan isaa eenyu jaa ganda kama laal akkaawuntiilee namaa hundinuu aanaa qaba araddaa qaba akkas akkas magaalaa qaba sii galu jira. Fedhu Ayyee. Addis Ababatti yaabanuun fedhu Arsitti yaabanuun Wallaggatti bakkumatti baname qaba dirqama. dhugaa San booda abbaan sanii bahaa jechuun gisee san abbaan akkaawuntii sanii baanaan dirqama wonjalanya sanii hojii isaa harka qabaa jechuudha. akkas Aanaa miti jechuun danda'u maaliif maallaqni waan maqaa isaa seenee jiru jecha. akkas Mun qanni shaakuu. Cala Habashee TikTok manis erga. Habashee. Ayyee. Dhaalaa si dubbisa takkitti? akkasii takkitti natti ergi messenjera waan san natti ergi inshallah amma nuti Boksiidhaan TikTok maka akkasii isanis galtee erga. TikTok okay keessaan okay si'aan gurbaa jedhee fi akkasii caalaa keenya uummata zakkii waan namaan fuudhu zakkiin namaas hin dubbisu ammallee mucaan arafu sa'umaa arafu tanaa sirra gad dhufee bisa caalaa. Maaltu jira ni beektaa zakkii waan kana messenjera kanarraa is quban qabu. Nuti isaan wallahi bakka seennetti isumaaf lolla wallahi laazim. Warri tiktookaa miiseenjara irra jiru warra dalagaa dhabe mucaan wayii dalagaa dhabe. Namni hin jiru qabeenya qabu faati tiktookaa maal godhu? Laal Wal. irra guddaamni waa isiniif himu namoonni tiktooka gubbaa jirus Maaliin deebee tajaajila guyyumaa rafoo gargaaru sanuu silaa maqaa isaa yaamu baatanii wallahi laazim. saada tiktooka yoo kajennu ta'es tiktooka kana gubbarra yoo xiqqaate namoota Awurooppaa kana keessaas warra geema taphatu nama lama nama sadii kan beekani yookaan Nasraa Gursumii fi Ibsa Abbaa Jaalalaa sigalee warri geema taphatu jechuu kiyya. Amma fakkeenyaaf namoonni irra guddaan asitti waan akkasitti tiiktook kanarratti tokkorratti godhanii tiiktook irraa eeganiitu hin jirre. Maaliif sa'aan taayimiin dalagaan sa'aan sa'a dalagaa sa'a taayimii dalagaa sanarraa deebisu kan kilaasii hunda ja'a. Sigalee dirqama Magaalaan saumaa hin TikTok qabu. amma xiqqaattis dhugaa keeti. Magaalaan TikTok amma xiqqaatti rabbi nu gargaare. Magaalaan tiiktook ammas wanni xixiqqaatte kan ija qabuu fi kan ija hin qabne as gubbaa oola. akkas Jechuun ni oola malee adumaa yoo ammaan kana magaalaa TikTok xiqqaatti siin joo naggaadonni illee nama xiqqishoo
warri naggadu kun gartee haa saantu za Ameerikaati. naggaadonni Saamanii gubbaa akkasii nama tolu kaasanii dhaban dhiyoo tana jirani. naggaadonni xiqqaateef maaliif ni beektaa dubbii fattaalaniitu hin jirre fattaalummaan dhabame fixan kaa lafarraa. Ree ambasaan Saamanii fixan ammaas namni sadaqaa kana ta'e gaarii miti yoomillee hin jijjiiramu. Wallaahi isin hin jaa namni sadaqaa bare yoomillee hin jijjiiramu. ree wallaahi guyyuu maluma baasee dhufa. Harki namaa dur takka aboonti maal jetti guyyaa kamisa kamisaa kana maallaqa sharaftee keesseeti maallaqa na sadaqaa kanne jettee deemti ni beektaa. Haya. Waggaa kana ani gizeen sadaqaa kannu ani si fuufuu hattuu deemtumi kan warrummaa waa kana kun akka filimana irra baasuun barbaadu si galee amma kanii kanneen fi jiru ifirra deebii ammaal dhufeen irraa fuudha. Oggulama sadi fa'a. Waggaa kana inni arabeetti ani reefuu si kanneeti ani jagara galcheetiin uffadhee hin jaan namichuma guddaa kana yaaboo naan jetti ijaan sitti hafaniiti dantaa isaaniiti ittuma kanneen aanurra dabruu naan jetti. Doodii anuma kana du'aayin fuudhanii Awurooppaa si darbaniisa. Innaa gizee takka gizee laalu harki namaa kun sa'aadaa sin kaasu warabbal kaaba. Nafas wallahi. Wallaahi dhugaadha. Wallahi harki namaa sin kaasu jireenya kana keessatti wanni si kaasu harka keetii fi miila kee humna kee khalaas. Amma dadhabdu daaddee deem daaddee teetiin yoo rabbi si kaasanii kaata. Maaliif wanni namni sii kannu tuni wanni ilmi namaa sii kannu barakaa siin qabdu. Rakkaa sii kanna si fakkaate asiin baasee nam asumaan sirraa irratti asiin baasuu asumaan sirraa irratti ati boruu summa deebitaa beekifuu duuba. Kanaafuu warri Itoophiyaa jirus wanni dalagaan qaba wanni biraa wanni godhanii jiru saniif TikTok irra sa'a 24 wanna jaan. Dukaana banatanii mi? Takkitti ol naqi caalaa ammoo nu jettee dhuftee miiksirraa rabbunu. Okay, dhiyoo tana waan na qunname takkaa jira beektaa? Ayyee. Mootii taras kan afur Ani baafachuu. amma profaayila biyya Zakii irraatu as gubbaa jira. Ni dhufan beektaa keessaan na barreessanii aboo Zakii akkanaati si galtee na gargaarii. Hai aboo nama kana osoo addaan hin baafanne an Zakii miti si galtee calumettee maana barreessitaan jeen. Kunoo akkana manni na dura akkana ta'e namni keenya beektaa jarjaruun qabu. Kanaaf akkaataan si galtee akkaataan nama kana waa gaafatanillee numa jirti. Garuu jarjaranii si galtee amma mucaan yeroo waliin haasofnu miiseejii tana yoo xiqqaatee 500 kumaa oliitutu miiseenjara irratti ergamaaf. Si galtee ittuma dhiisa. Ka Itoophiyaatti miilli buqqee fi kameelate jidduu. Kanaaf si galtee ittuma dhiisa jechuudha. Kanaaf namni keenya si galtee jarjaranii akkanatti namaas dararuun gaarii miti. Ammallee maqaa Zakiitiin waa erguun akkana nyaadhamuullee gaarii miti. Kanaaf ati inshaallah obboleettiin xiyyanatti haa ergutu. Bara caala torbaan bira dabre naga gaafataan jalumaan cal jaarra waan itti naqaasee eessatti ergina ajaa'ibsiisu jira. Mataa kiyyaafuu gaafii na ta'u jira. Arrumatti miti jechuun akkasii dhufa kaa. Ni bilcheessa. Warraa miti eegana dubbisu jiru na dubbisa na barreessa sagalee naa qaba. Anuma jalaa cal garuu warra kaan ta'e anuu fi ajaa'ibu jira. Mataa kiyyaafuu. Nikikkisni qaban nikikkin isaanii sagaleen dalaydiiti. Laali warra si galtee Facebook irra barreessan laaleetitiin afaan isaan itti fayyadaman afaan Harargeetiin ijoollee Harargee natti hin fakkaanne laaleetitiin waa hedduu takkaan addaan laale anuu jala deemeeti waa ichaanii ture. 2023 ture shawaan san kana qunnamuu dhufu afaan isaa waan kataban kun afaan oliiti. Yes akkasuma. Universitii irraayin akkanatti rakkadhee maallaqaa universitii kafaluun dhabee aboo mucaa jidduu takka naddoon takka faan akkanuma bas waliin dhaabanii maal. Samaraa jaanii. Samaraa Universitii irraayin waan hin galuun dhabee. Ani intala dubraatii yoo feetellee siineerumaa maa yaa obboleessa kiyyaa maallaqa ammaaf 15,000 na gaafatanii yoo dadhabdee shanumallee odoo oofaniif ilammaa sadii faallee geessan. Ana akkana laaleetiin guyyaa takka faa inuma addumaan baafadha jeetiin mee hin jeen ati eega rakkattee jiraattee intala dubraa taate viidiyoo kool dawwaliis ilaaleetiin si ergaa hin jeeme.
وانا جاي ماتي Ati والله. kanuma barbaaddaa aya adda sii baateere. انا ايه دولت نت دولت فيديو كول دولا فيديو كول ندو اما ليش في دولا تكستو مع اوبسا الزول حسين. Qawlu min rabbi rahiim. اكاسي Waa بود warre. كون Baadee قابل waa warre. يقوم تجاني فرانا دي سني سنبو دبلو كمان قدنيس لكن هاتو في الرايقون غاري دا نمني خنجة تسقبي كباكو مالي زكي دا هاي أكمي مني چالو بجاني كلمة جرجرون كنا كم ما لزكي أنا مروبا مالك الله كرو بامي بليسو مني خنجة Nama akka بركنا على keenyaati nama dalagataadha. Nama gartee dalagatee jiruu tana akkuma keenyaa kana wuxaawura diimeeqa arkee maali? Namni hin dalagatu hin laffa'u. أكاس Rabbiin kabalee fideef Boy arra حتى ya wayyaa. arra bukman. حتى مجان سني Tala قتكستي follow na David Smith. يوخا كتب مسجي لاليت اللي متخيل ما ما كان غرغارو سي أوكي قال ودما يوخا كما اونلاين لالو تدمي فيديو تكتكني اركامي ايه فيديو سيكوك تجرا وان سيكوك نجرا كم يوكشمي تبا Salaamu qawlu min rabbi rahiim. قالوا المنا ما اكد جين ترى الدو وجي دو جي قالوا باديات انا غيسا يدو لتي ميلته يدو لتي خفتين وتاتي جكلي جابتس زكو مرتين في يعني كنت تو قبل منا ما لكن جرجرون برباجو إن شاء الله مي ندي سنة إساو أسقبتي أكاسي غلطي وان دي مجروحنا إن شاء الله Yaa Amin. على ما نقول Walaa hawla walaa quwwata. Maat kee ammaati jette caalaa bareedaadhaa guyyaa tokko نيني battee زكي baallama qabattee ni jiraami nutis warra beenu fudhanamuu dhufanii Godhaa mee jechuudha. faamilii Inni maal godhaa? inni dhufee oguu dubbate namni ni beeka beektaa caalaa keenya أكاس akkasii yoo danda'ame. إن شاء الله إن شاء الله أما أمريكا وان نجرف Hin jiru jechi. يا يروتك أوبودا نيجالا زكي نتوبيا جرا أما بيجي جرا إن شاء الله وني نمنا تيرجي أكاونتي جوف وان شيرا دلقا مخانا سيغلتي gama saniin illee akka jala deemu godhuun ni danda'ame jechuudha. Hattoota Agartee barbaadu. takkitti ergiif. Sittiin ergaa follow na David cala. Si deebise. Okay. Sagaleen qabamte muciyyoo. Salaamu qawlu min Yaada kana hunda fooloo walii wanna jaati caalaa oguu inni waa hedduu waa'ee keenyaa dabarsaa anuma. Sheer godhaa fi oguu harkitan seenaa dubbisaa obboleessa keenya. Obsaa Mahdii fooloo deebisi. Obsaan kunis kunoo ijoollee biyyaati dhiyoo tanallee akkanuma haasofne waa'ee hattoota ollaanii kana dhimma zakkii ilaalchise Haaya. akkasitti irraa dubbachaa ture. Obsaa yaaddume. Oh, Gana ga'an dhufte obsaa. salaam alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Ganda keenya caalaa. Obsaa maatii uttooti. Oh, okay. Ilma maatiiti. Maatii kan guddate. Kaan agartuu laa ijoolleen gurguddatte. Obsaa nagaa fayyaa abbaan beekaan abbaasaa. Nagee gabbana. Nagee obsaa keenya. Alhamdulillah. Haa ijoollee guddoo qaba akka maatiin. Maatiin gurguddaa. Obsaa dhimma guyyaa dhiyoo hattummaa siigaltee ollaanii kanarra zakkii ammallee kun obboleettiin ta'e takkittiin tun maallaqaan nyaadhamee itteetitti dubbachaa jirti sanirraa dubbachaa jira. Amma sitti deebi'an jechuudha. Bargaa barreeffama gizee feesbuuka sii barreessan kaa warra oliiti beektaa sagalee fa'aa gizee sii kaayan loqonni isaanii asii oli. Dhuga. Akkam goonamee warra maqaa namaa kanaan naggatu. Amma barreessiin akkaawuntii uniin qaba itti tanii maallaqa irratti ergee nutti argitu natti akkasitti erginaan. Akka Inshaallah waan goona ni goona inshaallah. tole. Akkasittiidhaan wanna ol jijjiiradhaa. Diinii sanaas fooloo deebisiif caalaa. Okay. Ati seentees ni dhufnaa. Obsa. Amma wayii sirreenya yoo deemu fedhe caalaa ni buuna. Abshir haasawa. Si tola. Haasawa. Hayyee.
gaastiriikii nakkee wallahi. بونا بونا تفوقه Wallahi billah. Ayo Mataadha jolle qurbii wallahi cikin wallahi danda'a. بونا ديابو baara gaanii rifadhee bar wallahi guna irra dawwaltee akka siksik jirtu hayi. لا فاكم نجا جبتني Ati Guyyaa ballee kana wallee caalaa irratti wallahi. فيا نجا والله الحمد لله يادا يادا فيا والله الحمد لله لا كم بيجي جبتني أمم بس مالك برباد جي نمر مالك قلنا था ايه maqaa قلت Eh, لك قلت لك kaamaraa baris kaamaraatu muciyyoo takkitti tana maallaqa irraa nyaate zakkidha jaala. मैं या बलेती है मैं जकीन को नमर इब्बत का गरगारू जिराऊ अकर इब्बत का गरगारू जिराऊ अकमित मालक बर्बादे इसका बताई थी मैं मेरा बुमाजी तक करना है Maallaqa si ergamee fi akkaataa karaa irraa nyaatanii jira malee ni raas raafadan jenneen siistama fayyadaman. मैं सिस्टम अकमित मालक राजा था मैं सिस्टम मखन Akka itti irraa nyaatanii ana zakkiidha jee miseenjaraan wal dubbisanii kana isin zakkii keenya rakkina jechuun biyya Dubaay deemuu feetaayii dalagachuun fedhaa yaa personaalii sheer walii godhanii jiru achi booda hayyeesiin gargaaraa jeeni jechuun maallaqa si uummata tokko jira si dubbisan jeeni jara kanaan wal qunnamsiisee jechuun maallaqa kana maallaqa suudii diraama jaatte akkas akkasitti maallaqa san baasuuf waa feesisaa jaaniin isaa. Isin isaa Maallaqa biyyaatitti maallaqa biyyaatitti guddaadha kiyyahu waa xiqqootteeti hagogguu 30 irraa nyaatanii 30 hin gaan naqqaateensaa. ओके दुवो इन्ने को मालक सनु राखा फले नहीं के एक साथ ये बनता थे इवी वो राखा फला नम 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 रखते हम तो राखा मालक गरगारी जुरूनी गई थी आखिर में बिका मालक नमक बैठी सभी तेर का Sanuu akkam jaanii akkam jeen zakki feekaasan waan isaan siin jaan dhageeffadhu jeen waan jarattii siin jettu yoo dhageeffadhu jala deemi maallaqa guddaa kun akkasii gabboo yoo feete. वही नमक है इन्ना खाना Meemma muciyyoo haadha abbaan qabne ilmoo yatiimaa biyya keessa teessee waan ifa gabsitee wayii waan qabdu wali coccorottee mucoon tuni asirratti illee ol beenu yeroo dharoon maallaqa fiitii fi maallaqa namaatii bara wayii fi qofa. Aadaa gurbaan kun biyya keessanii akkana itti narra dawwalte reefuun tanaanis fuudheetiin caala dawwalee gaafadhe. Mee isin hogguu zakkiidha jaaniin dubbiste akka wajjin haasooyte laakiin niiraa olii qaqqabatte waan harkaa qabdu hunda qabdee hogguu isaanii ergite nama dhagaama haa. इसी ना जाए कुछ जिरा बस जक्की नमक गरगारा मालक सनु राज फाती यो इसा ताते इसा का दुगायो ताते मालक सनु राज फा दे मीति बिकना मालक नमर राफू रलिती ने नमेर गुजती को निजिरो का kana beeku इसी नंका kana मेर बिंजी Maaliif beekti jechuun niin beeku. Isin Jila keessaa akkasitti hin beeku laakiin ammoo malleenni diinaaraa sharafa feesisaa digalee diinaarri kun sharafa feesisaa sharafa hanga isaan sinjaan godhiitii maallaqa ta'e fudhadhu عجائب والله digalee sababaa sanii itti erge ture. faati narraa cufin zakkii keenya narraa cufin jettuun ni sintaladee sani akkuma sani Barka amma maalleen silaa hedduu taatellee bareeda maalleen dirhaama kuma afur je'eessa maallaqa Itoophiyaatti guu exchange godhani qarshii 1,700. Okay. Kuma torba. Ni amma isaan kuma takkaa fi hin beeku maallaqa keessan kana meeqa 1,700 fi 700 kuma torba akkasi. Akkasi jechuudha. Kan fudhachuudhaaf qarshii 40,000 fi wayii fudhachuu fadhan silaa sirraa. Akkasii sautii. Yaqa maallaqa ergi mataa kana irra guddisanii kaasumatti ergu kuma 30 gisee dhagaabuu deeman jennaan ergu. Kuma 18 amma tana ergite akka malleenni akkaantii keetirra sii dabru yoo feete. Haay.
Kana booda aboo sanumarraa muradhaati yoo feetan takka maallaquma kiyyaa gad deebisa maallaqa keessanillee hinbifadhaan jee. Akkaan tuwasan firraa yaa ergiti caalaan itti ergu. Karuma duraan Eemer irraa ammaan tana ni jiraanii. Amma maali ni beektaa wanni obboleettii kiyya garaa dhagee. mucuma kana qabanii kaan footoo isaa qabee gad deebisuu kaan ol deebisuu kaan ana zakkiidha jee kana ta'u guyyuma sanu silaa gabboo baatee wallaa mataan afuran baafata. Guyyuma Amma talasan waan godhuu qabdu. silaa maqaa isaa yaamuu baatanii wallaahi dhiidhi bakka deemnutti bara oguu maqaa isaa dhageenye garaan nu gubata jee kaan kadhannee irraa dhorkina kaan wallollaan guyyuma intalaa rafoo san gargaaruu silaa maqaa dubbachuu baatee cal jeetu marka jalaatii wanna jee mucaa kun maqaan isaatu gadi hin ba'u. Hoggu cufa halkani guyyaa namni isa yaamu ni beektaa? Akkasii haa. Lamin Boonaa keenya jaarraa Takkitti namoota ni qabdi gargaaru. boonaa keenya. Isti qoisa. mee laalaa takka wanni si himu. Laal tujjaarotan Oromoo gurguddoon amma as gubbaa onlaayina gubbaa waa gargaaran kun taa'aa waan akkanaa hojjetanii hin qaban. Yeruma maqaa isaaniitiin isin dhufanuu wanni san beeka ta'uu beeka. Yeroo ifiifuu dalagaa isaaniitu sirnaan hojjetanii hin qaban. Waa hedduu dalagaa isaanii ta'uu hojjetan maallaqa hedduu sochoosan. Yeroo gad deebi'anii maallaqa xiqqaa waan akkanaa tana siin jaan inumaa hin qaban. Abba feete yoo siin jaan akkuma laalteeti warra kun hattoota jettee biraa deemuu qabda malee isaanii tokkana naan jee nama keenya naannoo takkarraa dhufnee inni kun na gargaaraa jettee ittiin seeniin taruma duraatu. Yoo itti seenuu deemtenne nama san gaafadhu nama biyya isaa ta'een gaafadhu namni kun waan akkanaa ni hojjeta. Dhugaa rabbii gocha akka malee xiqqaa. Akkasiin maallaqa keessa fadi malee akkanumatti maallaqa nama laafaa binni jeetii maallaqa kan dhite maqaa isaatiin kanneen sun ani akka kiyyatti yoo na gaafatanuu ni laman kan. Gaafaattuuf yookaan nu deemtu nagarre ta dhokoshite si baasiisa beekte. Ilmi namaa yoo tokko kadhatee deemaa shira kadhadhaa jaanii wal erga Maqaa isaatiin akkanatti jiru. waan ajaa'ibaatti ta'e. Amma nama kana Filiippaashii fi musalsala dure nagarre kanaa kun musalsala dure. Waan kana dilas ammas warri takka kabayyanoota qabu waan itti jarjaru namni keenya dhaabbatee ilaaluu qaba abbaa fedhe maan taane. Adda baafachuu qaba gaa'ee rakkoon wayii wanti qabdi. Amma inni gizuma sanatti wanni kun jijjiirraa jaama jechuu bar maallaqa ayyee maallaqa yoo namni san maallaqa kanaaf kan nu ta'e ani maaliif maallaqa biraa kanaaf. Maallaqa akkasa jetteeti haa. Maallaqa Ni jijjiiramaa naan jee baraanuma Ni jijjiirama. jijjiiramaa maallayni kun. Gara maallaqa biyya kamitti jijjiirama jettee jire? Maallayni dirhaama dhufe maallaqa biyya Arabaatiin dhufe kara biyya Arabaatiin. Kara Itoophiyaa jijjiiramuudhaaf maallaqa kafaluu qabdaadha fudhachuudhaaf. Sigalee amma sistama isaanitti uuman. Dubbii ajaa'ibaa. Garuu ogguma duraatu takkitti bas gizee dheeraadha miseenjeraan bilcheeffatan malee. Yeroo dheeraa wajjin haasaa turan Odoo akkasii malee. isiin gaafuma uummata kanaa hojii dura hariiroo miseenjeraa eegaltuu waan kana akkuma safaataan nama takka gaafatte wanni kun akka geejjiba ta'e maaliif ilmi namaa kun abbummaan fedhee walirra bayyanoota qabna si galee. Egaa. Wanni kun Ani akka amma feet. Sanduuqa naa himte. Ani eda amma oguu naa himte. Aboo rabbumaa sii darbe khadiiri. Rabbumaa sii fide yaa takkiti. Waan rabbi irraa sii qoode gaa rabbi beekaati numa fudhadhuun jeen. Laakiin porosesa kana naa himte owi. Edalatti himte. Maallaqa kana naa. Wariyaahe ammaan itti ergaa miti obboleettii yaada waraabessatti ergaa miti fattaala. Ish maalum godhate. Amma duba gaafa maallaqa san fudhatan garaa Yaanuma isii waan hin argine
Maaliin Rabbumaan na ergaani? kaase. fidaaqee aboodhi shabboleetiti insha Allah. Jalaa badee nama dhaggeeffadhu dura. Maalaan Natti ergamee jira. himti amma waan takka takka bargaa. Namni Maallaqa tokko waan maaltu ergamata gurbaa maallaqa sii kanina maallaqa miti jaanii kanaas maallaqa irraa fudhatu bitoodha. Irraa kabiraa kan maallaqa ni jira. anti yaafuu eda galgala guunatti himte oguma saniin jala seenee Dhugaa keetti maallaqni foolooti ergadhe maal ja'an gaa ad friendiitti ergadhe naa deebisuu dide. Isaanitti ergatteeti. Innaa amma laal akka kofaltuu fi miti baramma dubbii tana gizee edanaa hin seenani. yoo sin dhufa namaatti Andee akkaminna dhufan akkaminna dhufuu danda'a. takkitti nuti shaatira jennu sana shawwadanii kana godhanii taa immoo didi. Maaliif ani maa eesaan harkatan gaa tana booda an bar dubbii tanaan chee godha jeeti Yaa maal taate indiristaan Angaruu sila amma tanaan chee godha jeeti bar. garuu edda dhagee akka takkitti maallaqa nan ergine wallaahi nin godhaan. Maaliif wanni kun waan nurra dargasee jecha. Takkitti rabbiin biraa hambisuuf gaa. Wanni biraa waan goonuuf hin qabnu wallaahi. Garuu isiin nama kana baruu qabdi barakaa naaf hambisu jettee hafuurra. Ganama waan baruu qabdi. Cinqabtee barii qabdi. Itis maal ta'uu maal taata. Angaruu amala kiyyaa akkas yaadee. Amma caalaa maallaqa takkitii. Networkiin isaatis. Ni mummurabona. Neetwoorkii inni mummurabona. Bona boy. Networkiin amma ni mummura. Follow naa deebisa. Ni tolcha. Wanni jiru maali hattuu mangistii bira dhayxee kan kasasuu hin dandeenye ka odoo fuula isaa sin garsiisin keessa quba naqees keessaa fuudhe. Eegeen maallaqa san fudhatee deeme booda ati bayyanatte san mangistii kasasuu hin dandeessu. Yaattu ismaartiidha wallaahi san. Akka ajaa'ibaa. Siigalee kasasuu hin dandeessu. Maaliif fuula isaa beeytamoo sa'aasi fuudhe beeytamoo hin jiru wanni akkasiisan siigalee. Guddaan harkadha ja'aniitu magaa xiqqaa sirraa baasanii xiqquma sanuu guddaa sanuu Garuu namootan karaa heeraatiin si dhufanii karaa heeraatiinis namaatu ni jira. Biyyoota Awurooppaa kana keessaas ni jira. Warroonni maallaqa baankii minaamun akkana yookaan akka dhalaa godheena jalaa haati. Godheetu bara. bizinesaa taatee si hojjaasutti warri si godhu ni jira waan akkana kan si galee. Garuu waan kana hunda beekuuf akkuma Wayne saada silaan kalee si hime guu akkas naan jette san bara ni gaagu takka takka irraanfataan. Osoo xiqqaashuma xaraballee dhageenye irra wal mareennee gabbina waliin jennee jalaa bisnaa barta. Osoo na beektanuu moo irraanfataan guddadha hiraate waan hin kalee nyaadhee hin beeku waan irraanfataan guddadha. Way silaa wallaahi ni himaa. Walla qasaman billahi ni Ani himaa waan silaa. quraana waa wayii sitti qara'uu hin daban istafurlaa. Akkamiin namni miseenjeru maandila kana akkana takkitti moo takkitti shaatira takkitti maaluma taatee abboleetti. Takkitti noolee jettee kattanuu maaliin jeeni beektaa? Takkitti noolee jettee. Ani kalee maaliin jeen takkitti noolee jettee FB'n isiitis takkitti noolee tiimi. Ana mucaanis nooleedha. Hayi noolee taataniitiinumaa anis sifirraa diidii noolee jeetiin katabadhaan jeen gaafirraa. Hayi akkamisa dubbiin tun jennaan mee'us naan jette. Mee'us. Dura waan kana adda hubannee laaleetiin akkasitti irraa qofaa naan jette. Hayi rabbi si haa milkeessu jeetumaan taphannee qofalleetuma adda ba'aani. Yaada kanatti hin himne gaasii yeroo san. Natti himte har'aa barta isiin nyaadhamte ani eda akkaawuntii narraa fuudhaa na godheeti barna dubbisee naan jette. Akkaawuntii kiyyallee ergee fi naan jette. Guyyuma har'aan tanama. Guyyuma har'aa kanama. Arruma ergite obsa maallaqa Akkaawuntii maallaqii kan nyaadhamte har'aa. duraan Sukkara natti hin bilcheessaa kaasiniifi. duraan sii galtee dubbiseetitti waliin haasawaa turanii har'a akkasitti maallaqa itti ergitee maallaqa onna godhe. Namni ammaas namni tokko sii Isaanii ni galtee qabdaa footoo. Ammumaa ta'an jajjabina isaan lameen qulquba qabachuun dhabani. Maal jette saada? Footoo isaanii ni qabdaa. Ta footoon isaa fi biyyoo seentee akkas goote eenyu maqaan isaa isaa?
Daaneel Bakki maali? jaallattu. Zakiin footoo masaa Akki bichaadha. daalaasii garte kunoo footoon isaanii jira mucaa bareedaa kanaa jira. Ani footoo isaa osoo ilaalu. Zakii footoo masaa guutuudha jala. Sanuma jira footoon biraan jirtu bara. Ani inumaa mucaan xiqqishaadhaawi mucaan hariifa jeetiin bargaa. Aaditti erga wanta foolootti erga jira miti yaafu. Zakittee. Gudi bargudi. Yaa Rabbi. Yaa takkitti maalitti jira? Zakitti biyya maallaqa nyaadamtee jirtaa walumaa ifee guudhaa irrumaa barachuudhaa. Wallaahi keessi nyaadhamtee mataan na dhukkubu jira. Gaastirikiin nakkee. Wallaaliidha dubaree arratti Itoophiyaa keessatti shukuma soddom jechuun bar waa meeqa nama gargaarti. Garuu gizee rabbii sifatan Amma fidu. yoo yatiimaa bar maal taate habiibati yatiimaa haadhan qabdu abbaan qabdu dalagaan qabdu. Muciyoon joolleedha. Hai. Jaalalli akka nama hin goone hin qabu bakka dhiisaa bakka bira kota. Haya wii mucaa gabbuu yati. Jaalalaa miti moo? Mun maaluma haasawa sukkara nama kaasaa. Aboo obsa. Boo obsa. Maallaqa nyaadamteedha bara. Maallaqa nyaadamte malee waa bara. Obsa amma fardii jiraati. Taphatti hin jiru. Jaalala maali haasoo itti obboleessa? Sukkara nama kaasa. Kanaaf laal amma dura dhiyoo tana ijoolluma haramaayaa takka ijoollee qarshii 5,000 akkanum godhanii irraa nyaatanii jiranii. Qarshii kuma? 5,000 irraa nyaatan ijoollee teenyaa warra Suudarabiyaa jiru kana. Bisiin barsuutii jirti jaala. Ijoollee Habiibii kana ol galchimee eenyu caalaa keenya habiibii ol galchi. Anu maalis dhufe ol deebisaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Wanni asumaan deemuutiin takkitti maallaqa nyaadamtee nageettanii dhagee. Aboo baga dhageesse wallaahi. Garaan nu Takkitti wanni gootu laali nama onlaayina gubbaatii mi? Onlaayina gubbaarra yoo ta'e arraan tana yoo ta'e meeseejii maallaqa itti ergite sun yoo qabaatte yookaan telefoonaan yookaan baankiidhaan illee yoo ta'e riippoorti godhadhu ammaan tana bakka itti ergite sun irratti riippoorti haja'uu jira jala isaatti akkaawuntii kee ta'e maal ta'e riippoortiin bilaakiing haja'uu jira meeseejii sun duratti riippoorti godhi yoo onlaayinaan ergite yoo baankiidhaan ergite moo ganama dhaqiitii maallaqni kun dogongoraan bakka sun seena jettee lameen kanaan si gargaara yoo warra biyyaa keessa yoo moo biyya ala ta'e moo yoo biyya ala ta'e riippoortii goota yoo biyya keessa ta'e waan kafalteen suni maallaqa isaa bakka itti ergitee suni miseejii taanaan miseejii suni daftee deeffachuu ni dandeessa akka maallaqni sun hin baane godhuu ni danda'an akkaawuntiin isii kan irratti maallaqni isaa akka hin sossoone godhuu ni dandeessa malee teessee yaadaan mataa fi nyaachini kan lameen keessaa opportunity barbaadadhuuti waan ni godhu. Bar maallaqa maalini beektaa bibi maallaqa miseejiin itti ergeef gizee ijoolleen akkana atinan jette kana ijoolleen saayiboonni kiyya gizee godhan maallaqa duruu keessaa baafate xiyyaan. Isaa keessaa baafatee mi? Riippoortii goona jaanii. Isaa keessaa baafate. Isaa keessaa baafate miseejiin keessaa baafate sun ni qabdaa miti. Habiibi adda baafadhu zakkiisan immoo jara sitti ergite. Jaraan ergeefsan qaba miseejiin isaanitti ergeessan gizee ijoolleen jala seentee irratti riippoortii goona jaan gizee keessa seena maallaqa duruu keessaa baafate si galee. Guyyaa ergiteeti maallaqa irra. Keessaa baafate. Saarra ganama kana barnagee wajji haasa'u turre duurii kana hirriba gizeen keenya irra dawwaltee muraasni wajji haasa'u turre. Hai. Adii uummata nama isaan dawwalan ijoolleen. No, wanni siin jiru maallaqa suni akkaawuntii keetirraa baafate inni daaraktii. Maya. Akkaawuntii isaarra kaniin ergeef akkaawuntii birarra jijjiirrate keessaa kaniin andiraa ergeefirra tiraansferiin godheef. Transfer goote. Hafteer Habibti.
Miseejiin Mi barsiifti hafee. nyaata. Miseejiin Miseejii barni suni jirti yogguu meeseejii suni fuudhiitii ilaali akka nama dogongoraan ergetti meeseejii suni amma asitti amma karaa keenyaa kanatti riivarsi jaan riivarsi guyyaan kana booda si deebi'a jaa yookaan immoo kiyyaan suni hin fayyadamu akkaawuntii sun dhuga cilaa cufama. Beeta kanaafuu meeseejii suni osoo sa'a 24 hin guunnetti deebisuu qabdaaf akkaawuntuma ka baankii ergiteef suniif deebisuu qabda maallaqa kana dogongoraan bahee qajoodhaan deebisuu qabda yeroo sunitti yookaan Innaa saa duuba amma deebi'u. Itoophiyaatti akkasii jira. goonee bara ammaa Habiibi. akkaatiin aan jette kana Habiibi ni beektaa? Akka ammaatiin aan jette gooneetitti gizee ijoolleen wanni godhan maallaqni keessaa baafamee jira jedhan. Rakkoon qabu keessaa baafamullee yoo akkas goote inni hin fayyadamu akkaawuntii sun ganaa hanqa maallaqa sun kafalutti isaanuu ni irraa fuuta. Boodarra moo wanni gootu baankii dheexxa. Baankii dheexxeeti baankii irraa fudhatta. Baankii moo fudhattaa miti geessita meesaaji sun geessiteeti maallaqa kun akka dogongoratti hin dabarsee jettee akka nama dogongoraan dabarseetti goota ifiifin dabarsee miti. Dogongoratti tiraansfer godhee waan kanaa jettee geessita maallaqa moo anaatu godhee jettee siin deebisan. Dogongoratti immoo tiraansfer godhee jettee Dogongoraan jeen anaa godhan bakka jenne dogongoraan ganaa dogongoraan sii goonee. deebisanii dhaqii ganama baankii sun yoo ta'e. Waladdaallee naamiin jedhe. Nabbi haala affisu wallahi. ajaa'iba guyyumarraa waa dhaga'u jira. Wallahi. Ammoo shamarran keenya of eeggadha. Irra guddaa jarri kun siigaltee hattoonni ollaanii kun shamarran dubartoota keenya irra fayyadamaa jiranii. Jarjaruun hin barbaachisu. Ambar yeroo dheeraan jalaa ussee arra waan itti na kaasan dabalate. Obsa ijoolleen Suudi Arabiyaa takkuma shanirraa nyaatan san eenyuta? Haboo baariisa. Baara. Baara Abdii Muummee Eh, akkas yaayyee isirraa kuma shan nyaatan jechuudha. eh. Amma isin maallaqa irraa nyaatan tun Itoophiyaa jirti. Suudii Suudii jirti. jirti. Takkitiin Itoophiyaa jirti. Itoophiyaa Takkittiin jirti. Itoophiyaa jirti. Itoophiyaa Okay. jirti boona. Itoophiyaa jiraannaan caalaa akka gootu mini waan Itoophiyaa jiru jecha karaa isaa hojii wal qunnamtee miiteejii maqaa isaatiin ergamteef waa hundaa hojii riipoorti godhee abbicha san qabsiisuu ni danda'a beektaa abbichi maqaa isaatiin kana hojjechuu jira. Yasnatti ergiin Basi keenya maaca barbarinati jedhanii maal jedhansa? Yaa Maqaa barbarummatti. sanii maqaa saniin haa qabsiisu. Yoo wanna jee akkasitti irra hin jiru caalaa. natti ergiin Akkasuma ittiin erga waa hunda maqaa isaatiin siigaltee shira dalagamu jiru hunda ittiin erga. Amma rifattee jirti anaaf hidhiidhinis waasaabiin dawwallee ittiin na yaa caalaa mucoon tun yetiima. Haadha abbaallee hin qabdu sitti mee Wallahi waa takka hin qabdu. firarra galtii beektee. Namarraa Amma hifnitee isiin na jettee. gargaaraa jetteetuma shawwadamtee beeke. Inni shawwadamte wallaahi akka malee taate dhugaadha. Kanaafuu mee atis isaa yoo isaa koolan kitu taate isii naaf muciyyoon tun gabbuunee itti dawwalleeti akkasii sitti ergitee wanne itti walleen naati. Jara sanis yoo ati akkaataa itti nama riippoorti godhan beekte mee gargaara caalaa keenya garaa na nyaatte wallaahi. Laala akkam goonani beektaa? Haa. Akkaawuntii kanaa fi waan siigaltee dalagame san hundaa yoo natti ergite. Isinis direedhaa waan jirtuuf siigaltee zakkii fi Isiin direedhaa malkaa jirti. Malkaa nu adalli safaroo? Malkaadha. Malkaadhas. akkas taanaan siigaltee koomishiinaraa fi jara direedhaa wajjin zakkiin qunnamtii gaarii waan qabuuf akka dhimma kana deeman goona inshaallah. Akkas godhi caalaa keessa. Keessaan sitti haa ergitu. Amma miseenjara keessaa walii wanna jaati akkasitti maallaquma siillee yookaan wanni deebi'uufillee hin jirtu garuu zakkummaan ifaa beeksisuuni. Dhuga akkas hattuun qabamuu qabdi lakkee. Hattuun qabamuu qabdi. Achumaanuu zakkii dhugaa argitee rifachuufis ni mala. Wallaahi zakkii yoo arge didi wallaahi biran kutu. Wallahi Khadiir bargaa ita galgala guunaa himte. Lati maallaqni sii maallaqa sii nutuun deebisinaaf garuu nama biraatti karaa godhatee dhufa. Nama biraatti karaa godhatee dhufeeti
akkas Akkana nu godhani No, maqaa isiin zakkiitiin kan maallaqa kana godhanii keessaa deebisaadhaa yoo jaan. kun fagaate boona maqaan nu bade nuti. Nutumaatu keessaan dubbisee maal jee maal tas gubbannuun kee. Isii yoo gargaaru taate. Laal zakkiin dhageenyaa zakkiin xiyyeessannaan kasanin raatuun dabalaa argi. akkas Malee Akkasi. nutiif maallaqa san kan nuuf hin dandeenye garuu boruuf wanni kun karaa godhatteeti maqaa zakkii kana kana hatanneeti maaree nuuf hannaa jedhanii nama biraat dhufa. Wanni kanaa karaa nama godhatti miidiyaa Waqti irratti. nama boonaayyee ilaal keessaan gootare waan akkanaa bara keessaan gootaa isii wayii gabbaatee miti. Awo mucoo iyyatii maaboo aboo takkitii maalumaa bisha gootan takkitiin diidii. Indee bittoon Wallahi nasu. anillee bargaa edan gunaa hin ta'e wallahi nin gammadee fi rabbi si haa milkeessuun jeen zakkumaan si rabbiin si ergeeti. Mee waa uummataa uuf diidii teenya mee waan jiru akhbaarallee siif hin himaanaan jetti. Hayyee jeetiin ada galgalaa dabaane beektaa. Ganama kana immoo waa takka naaf hin himne ganama kanaas wanni ta'ees hin jiru. Ta'an hirriba irraa ka'uu si beektii nama sheer nama waltee walagar haasooyinee bas. Ambaree furguun tiktok irra jiruun bar maali gaa keessaanii narra dawwalteetiin anis jalaa kaasuu dadhabee diidii wayii namu keetimee boodaan waa sii maguunaan jette bakka akka isiin rifatte sagalee isiitirraa hin beeke. Ayyee. Akkam takkattiin tiktok irraa bahee hin beeku wallaahi. Ogummaa saniin dawwalee akkana jettee naamte siqsiq jettee boochi. Ni shawwadan akka malee shawwadan. Miskiin. Ni shawwadan. Maatii miti haa namni waa maali. Ta'ee tokko na dhageeffame wallaahi. Mataa Yaa kana nama akka una. Wayi biyya takkaan deemettee sumuun walirra kaayyattee maal jettee akka itti siif fidde rabbi beeka. Rabbumaa jira. akkasi abshira natti argitu ani akkasitti jala yaala insha Allah. Goonaayyee caalaa ayyee. Ofirraa akka godhu haa godhu. Jazaakallah khair caalaa Biyya keenya. jiraatee yoo bakka caalaa biran kuttuumaan qabu diidiyee. Biyya jira. Jazaakallah khair wallaahi. Akkas goonaayyee insha Allah galatooma fayyaada hundi keessanii. Ayyee caalaa keenya dhiifama yaaboo si dawwalee as si fide. Mucii matanaa gara nu galatoomi. Galatooma boona obsaa diidii isin hundinuu si galtee taatanii fayyaada insha Allah hattuun ni baati rabbi haa baasu galatooma. Adii wal dubbisaati. Akkasitti. Taate hayyee. Nagaan jiraadhaa Halkan gaarii. Hayyee thank you. Galatooma halkan gaarii. Hayyee.